caaltuu maannaa dhaamtanii jettee turte. Dhugaa wanti kun siireesii irratti dalagamaa jira taanaa akka dubartii takkaa wanni dhaamu. Wanna kana viidiyoo isaanii ilaaltee haasaa isaanii ilaaltee sammuu kee jeequurra irraa fagaattee hamma dhumaatitti ilaaluu si barbaachisa. Yookaan jireenya kee kan haarawaa eegaluu si barbaachisan jiraanii. Sababni kan jedheefi yooni isiin miidhuu baatte dhiifaan sagalee seenaara. Yoo isiin miidhuu baatte miidhamaan rabbi qaba waan ta'eef miidhin malee miidhamaan rabbi qaba. Hajji yoo isii cokkonee osoo isiin jaalattuu daddarbaa akkuma dur himataa turte waan viidiyoo isii hordofaan ture. Hundi keessan namoonni baay'ee harka caalaa hordofaa turtan jedhee yaada. Gochi kuni yooniin feekii ta'ellee ergaa of keessaa qaba. Ergaa qaba. Ergaa inni qabu keessa hubatanii hubata jechuudha dubartoota. Ergaa qaba dubartootaafis dhiirotaafis ergaa hedduu qaba jechuudha. Hajjiin ji'uma lama ji'uma sadiin dubartii jechuudha. Kun ammoo ergaa guddaa of keessaa qaba. Feekiillee ta'u bazawee ergaa qaba. Garuu ammoo tuyyuu siirees dhugaa taana nama gaddisiisa. Gara hundattuyyuu rabbiin isaanii qajeelchu isaanii faalaa kisuma gochuu hin danda'amu. Rabbiin obboleessa kennallee haa qajeelchu. Rabbiin dubartoota osoo inni haadha manaa nama bultii qabu akka ta'u irratti dhuftee akkasittiin osoo caaltuun haadha manaa isaa taatu osoo beektu irratti caarataa dhuftee irratti dubbattee itti taga jettee maal jettee biraa deemtu kunillee dubartoonni dhufaa ji'a 2 ji'a 3 jiraatan gadhiisa hajjii biraa deeman kunillee yoo siirees dhugaa dalagaa jiraatan ta'e dhugaa nama gaddisiisanii carraa hamilee isaanii kan fuulduraatiin maal eegan kan jedhullee anaaf gaafiidha. Innaa caaltuu miidhaqaatiin chaanaalesii irratti namni baay'een ni beektanii yaada babbareedoo fa'aafisiniin jedha. Ana hedduu garaan nyaatte garuu barnoota ergaa hedduu qaba. Ana akka kooti osoo ana ta'e siirees wanti kun dhugaan dalagamaa jira taanaan hojii hajjii taanaan itti deebi'allee wanti isaa abdadhu jiru maaliif jennaan baratee jira daldala waan ta'eef dhiisuu hin danda'u. Anis jireenya gubataa jiraachuu nama kana irraa fagaadhee miiteen deemin malee miidhamaan rabbi qaba. Miidhamte yoo deemte miidhama rabbitu hojii jira yeroo kamiyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu irraan fagaadha akka kootitti. Mee maannaa dhaamtanii jette. Maannaa dhaamtanii siisan irratti wanti kun dhugaa siireesiin dalagamaa jira taanaan irraa osoo fagaattee ana gaarii itti deebi'a yaada jedhu biraa garaa keessaa dhiiste irraa fagaattee jireenya isii kan biraa haaraa osoo eegaltee sammuu ofii keessaa waan akkana haxxee jeequmsa sammuu ofii jeequu dhiiste ani kanaadha kan hin dhaamuuf osoo sammuu kee jeequu baatteen jiraanii jireenya kee haaraa osoo eegaltee inni borullee daldala har'a barate waan hin dhiisnee fi borullee siin gubanni gubatuma waan ta'eef umrii kee kana tapha siyaasaa fakkaata. Tapha siyaasaa kana dhiiste wanti kun siireesii ta'e jireenya kee isa haaraa osoo eegaltee yaada jedhu dhaamsa qabaaf jechuudha caaltuu fi obboleettii teenya lamaan hajjii wajjin walummaan isiitti goltuutti kanaafillee obboleewwan kiyyaafis hiree keessan kan boruu ilaalaadha. Isin dubartii isiillee dubartiidha. Dubartiin dubartiirra caarataa karaa maleedhaan cabsitee seentu ammoo hiree isiitti qabamu waan ta'eef hiree teessaniif buddeena teessaniif yoo hawwii immoo teessaniif hawwii jireenya keessan kan fuulduraatiif rabbi sodaadhaa deebaarraa dhaabbadhaa rabbi isin haa qajeelchu walumaa galatti anaaf isinillee rabbi nu haa qajeelchu isiniin jedha. Hajjiillee obboleessi kennallee rabbi haa qajeelchu maal beeka jallata rabbiin qajeelchuu danda'a guyyaa tokko qajeelchuu danda'a jalladhuu badii osoo hin taane deebii qajeelii jedhanii du'aa kadhannaafi. Kanaaf obboleewwan kiyyaa mee isifoo caaltuudhaaf dhaamsa akkamii qabda osoo siin ta'eef maal gootan gocha akkanaa sirra raawwate osoo siin ta'eef maal gootan kan jedhudha. Mee viidiyoo caaltuu walumaan gabaabduu takka as keessa fidee mee dhageeffadhaa. Kan gaafayyaa qabdan abdii guutuun isinirraa qaba jechaa kun warra isiniif deebiitiin jira akkuma viidiyoo duraa irratti isiniif himee jechuudha. Anaa fi hajjiin akka walitti araaramne isinillee agartanii jirtanii araarama keenya kanaafillee waan nu gammaddaniif hedduu akka galatoomaa isinii jira. Wanti anaa fi hajjiin walitti wal dhabne sanillee sababa mijoo hajjiin viidiyoo waliin dalageessanii jechuudha. Illee saniif hin aare akkasitti baatii guutuu biraa badee jechuudha. Kanaaf inni walitti araaramnu malee wanti mijoo faayoo sun jechuudha. Xiqqoo garaa keessaa wanti nan banne takka jira. Illee wanta kana dirqama beekuun qaba jee har'a wanti uumame tokko jira. Wanti uumame kunillee maalii hojjettanii hajjiin akkuma tasaa jechuudha. Telefoona isaa
guddaa fudhatee xiqqaamoo mana dhiisee kute Usmaan telefoona isaa tuttuqu raqama michiyoo arkee raqama michiyoo immoo kan hin arkee akkami beeteen jechuun keessan oolamu raqama michiyoo maqaan qabatee jira annaallee akkuma nasiibaatti ho'isii taatee jee telefoona isaa Usmaan olii gad tuttuqu jiru WhatsApp isaa seenee seenu faayuu jee gubbaarra jira jechuudha michiyoon Nas urale wali erkani jirani message amma durale wali fikataban laaleetiin jira message sunle heddulle hama miti garu annan gammachisne jechuudha sanuma tana juttu mucoon le akkuma nasibaate shabakaarra jirti ande maali yaadni sakona dhufe ande maali finisi ami isa fakkaachise maali fi waan hunda hin barree eega garaa kiyya keessa wanti jira yani aartii ammalleen rampaani jeetiin jechuudha rawaan godheen isiniif hima mucooti barreessee fi kottumee arraan jeeni isuma fakkaachisee isinillee hayyeen anjete sun hajumaanti fakkaade jechuudha bas garuu an haji miti maanedha viidiyoo kana inshallah isin boodarratti agartee humna agarree immoo kan maalalu taa jechuudha garuu gizee isin dhuftu jechuudha balbala hunda banaa godheetiin amma gabbeetiin balbala hunda banaa godhee lafadheessa gizee isin ol seente olumatti cufadheeti dhuguma waliin ciisanii jiran immoo shakkiin kiyya waliin ciisanii jiran immoo waliin ciisne jaalaltii isaan jidduu ni jirti immoo jirtu tana adda baafachuuf hin deema olaatti cufee akkasitti waliin ciisne isaanii kan adda baafachuu deema jechuudha hodhugumaan isin garuu waliin ciiste wayisi dhalaadha wayaanaa dhalaadha jechuudha anaaf isin waliin dhiisnu dhugaa rabbi hedduu takkaan yaanii jechuudha ani gizee naaru ifin beeku waan isi godhu takka isin ajjeessaa takkaana isi ajjeessaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa otoo isin ta'eetii mee maaluma goota manuma abbaa qaburratti yoo wal tume maalumatu isinitti dhaga'ama deebii kana isinuma irratti dhiiseera manuma kiyyarratti manuma kan koorratti otoo anumti keessaan bahe malee keessaan duuneeti akkamitti irratti wal lolan ennan deebi'aaf hin deebi'u hin beekanii akkamitti mana kiyyarratti wal tuman wal lolani otoo isin ta'ee maal goota hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani maal akkan godhu na gorsitume ani isaanillee narrabsuu isaanillee jajjabeessuu isaaniifillee harka rukutu anis boruu kiyya waan hin ta'u waan hin beekneef isin maaluma na gorsitanii mee akkam na gorsitanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani fuuldura kootu waan hin ta'u waan hin beekneef isaanii waan tokko jechuun hin danda'u kana gorsuma keessan eeggadha jechuudha. Meeshuma kiyyarratti waan itti dadhabee yeroo biyya sana jiru. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune warroota amantaa biraa akkam jirta fayyaa keessanii jirtu jecha baattu obboleewwan kiyya hundumti keessaniiyyuu. Alhamdulillah ani nagaa kooti rabbiif galanna haa ta'u. Egaa har'as waan irraa dubbadhee dhufe innis maali yoo jettanii waa'ee caaltuutu biidha jaartii hajjiidha jechuudha baay'ee garaan nyaata viidiyoo isiidha har'aa gadi dhiiste online irraa yeroo dheeraaf baddee turte jechuudha baadiyyaa galii dhufe maatii bira turre jettee baadiyyaan turte hin dalagu egaa baay'ee garaan nyaata akka dubartii takkaatitti jechuudha wanti gochis isin irratti raawwatamaa jiru kun jechuudha garuu ani wanna kana duuba isaanii shakkaa allahu aalamii feekii ta'inaa yaadni jedhullee na keessanii jira gocha maal raawwataa jiru kuni maali yoo jettanii haalli adeemsi isaanii kuni yeroo tokko ijoolleen kenna bakka jira wanni tokko waan sani garuu irraa hin shakka garuu ammoo siirees wanti kun yoo dhugaadha adeemsi kun irratti raawwatamaa jiru kan ta'e dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama gaddisiisa garuu baay'ee garaana nyaatte yeroon haasoftu feekii ta'uudhaaf wallaa rabbiitti irraa beeka garuu ammoo wanti kun dhugaa taanaan baay'ee nama gaddisiisa ilmi dhiiraa dubartii hin nagadu horii nagadu yookaan midhaan daldaluu waan akkana irraa tola malee dubartii daldala irraa hin tolu dhugaa dubbachuuf haalli kun dhugama siireesii dalagaa jira taanaan hajjiini dhugaa baay'ee nama gaddisiisa caaltuun nama miskiinaadha nama miskiina nama akkana xaa'u jedhullee miti namni ni beeksisa akkanumatti yeroo ilaalan jechuudha baay'ee miskiinaadha garaa nama nyaatti maannaadhaan tani jettee mana isii keessattiin shamarree wal tumuudhaaf wal waamtee bilbilaanii achirra viidiyoo san laaltee viidiyoo san irra hojjattee mee maannaadhaan tanii jette. Gataa meetti isa qobbali. Hajji no. Gataa isin jee bara hajji bira dhufte eedonaati. Taa'ee ma. Maali yaara isa dhuftee. Isa dhuftee mani mana kiyya na fakkaate isa kan dhufe maaf na gaafate.
Antu mali sama. Ini Rafa dia berkata aja. Kan raanfattee mana kiyya akka ta'e mana keessa fakkaate. Maltu mati. Hayyoo gataa eebbagana gaan dhufte namni mana arra wayinsi gaafachuu deema. Marra kana. Takka dhugaa himtee lubbuu ta'e tana jiraachistaa takka ammoo kijiba himtee lubbuu ta'e tana dhabda jechuudha. Mali rakkoo maaltu uumame? Rakkoo maaltu uumame? Maaltu maaltu? Hajji waa hunda naaf himee jira. Akkan jaartee hajjitee ni baay'itaa mi'aanii. Si beekne. Hayyee hajjiinillee dhugaa jirtu hunda naaf himee jirti. Tamaam. Atis dhugaa jirtu sana akka irraa deebistee naaf himtuun barbaada. Amma waan ati fi hajjiin hojjetan takka takkaan irra deebii naaf himu. Maal hojjan? Waan hojjetan haa tuni beektan kan maal si beeka. Gaafa hojjetan san isin biraan jira. Ay maal hojjanne yaani? Intal maal hojjannee naan ijee waan hojjetanii beekanii hoo. Keef yaa waan hojjettanii beeytanii? Obboliif qabitti waa ni himtamu hin himtu. Inni waan hunda naaf himee jira. Atilee suunni jettu. Dhagee targaa ga'e maali? Siifin immoo waan takkaan waan hin isaa hojjetan jiru. Koo dhugaa na dhagi. Wayin siif himaanilee takka tiitan. Ayya. Ani fi fulbuuti yoo jibbeetiin deema tamaam. Dubaan lubbuu tante dibbitu Na dhagi amma na jalin deddeebifatiin obboli. waa hiwsaa ajaa'iba. Wayisaa ajaa'ibaan taa ajaa'ibaatu si. Hajji waa hunda takkarraa ilaa qoxoomurraa naaf himee jiru tamaam. Waan ati fi inni gootan hunda gisee anaaf inni walitti araaramne waa hunda naaf himee jira jaarsayyee waan takka illee nan dho'isu. Ayya. Gaafa sanillee anaarsuuf si waliin wanni jee malee waan takkaa miti. Amma garuu jechuudha dhugaa inni naa hime san ani isaan amana malee sillee naaman. Waan inni naa hime san dhugaan irra deebistee naa himte ati obboleettii xiyyaa rakkoon qabu. Siif galee waan irra dabaree jira. Amma waan dhugaa sanoo naa himte lubbuu ta'e tana baraarte hoo dhugaa naaf hin himne moo takka ana takkaasi. Amma himi waan gootee hunda dafe. Maal goote siin jee? Maal wanti inni siif mee akkasii silarchiise kun? Waan gootan beektu. Waan gootan beektu. Maaliin godhan? Hayyoo waan gootan takka takkaan hime kaamu waan takka takkaan irra deebiisi akka jaarsa kiyyatii ni beekta. Akka jaartii qabu ni beektaami. Maal barbaacha mana kana dhuftee osoo naan hin jiraatin. Wanti naaf inni waliin qabu nan jirtu. Yoo inni waan biraa siin jees waan siin jees sanatti himi san booda waan na keessa turan illee waliin hin godhin waan niin dhufeef siif himeetiin jira. Dalagaa waliin dhufete siin jee saniifuu Dalagaa kamii isin waliin fide hayyee sun dalagaa isin waliin fide tama. Taatee miidiyaa irratti ol baatee gisee inni viidiyoo sirraa warqaa isii kanniiti fi akkasitti san booda aanaa fi ati wal jaallanne jettuun dalagaa walitti isin fide jechuudha san. San dalagaa walitti isin fide warqaa naa kan nuu maaltu isin gaate. isaa siif hime akkas ta'e. Isinillee naaf himee shaadaallee ni qaba. Eessa shaayinii eessa jira? Viidiyoo dalaguu jirtan sanii irraanfatee isaa obbali akkasitti viidiyoo sirraa marii si gallakkeessu jiru san. Viidiyoodha. Mariiwa. Anarraa moo? Sani baratte? Maraan. Dhuguma jechuun jirta? Dhugumaan jechuu jire. Awwaan takka raagumaan qabu. Akkamitti raagumaan qabne warqaa isii Raagumaan qabu man bakka. obbali ifa bejiiti dubbii naaf hin deemu. Bas dhagaye siif hima. Hayyee. Ani viidiyoo akkamarra jirus quban qabu. Akka siif himu deemus quban qabu. Waraqaan akka maal jedhaa? Giseen itti haasa'u maal ta'uu deemu gurbaan kun jeetuma? Waraqaa Ajee deemtuma asuma ba'uu fi ajee deeni ba'a. Saniif malee wanta koonni naaf inni wal qabnan jiru. hayyee amma inni dhugaa natti himee jira jechuudha. Garuu ati dhugaa kana immoo na dho'isu jirta. Siif galee ati jechuu har'a lubbuu kee jibbitee deemtaan isaa ifiteetifu. Na dhagee dhugaa jirtu sanaa fi miti rakkoo kiyyaa fi keeti immoo anaaf ati as jidduutti furuu hin dandeenye. Siif galee bas maqaa kiyyaa kana jidduutti warqaa isii kanii fi kanaas hin deemi kan achiin beeku jechuun maal Abbaan biraan fakkaate gamaa jiru jira jeetiin asaayibee deemu jira ifiti yaafooyi. Tamaam siif galee tasanii ana na gaafadhu. na dhagee habibtii Wallahi akkuma argaa jirtanii ijoolleen lamaantu wal waamtee mana hajii keessatti wal'aansa walitti ba'aa jirti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti dhagahama. Wanti nu kolfisiise keessaa meeshaa tokko jala waltumtanii jetteen isilleen. Yaa jala silee dhufu miirri qaalee dhuga mataa arti waanallee rimna dhufu kana kan dhagaa dhugaa rabbi. Maaliif jettan kaa of shakka silee akkam dubbiin jechuun illee inni oolle. Innaa kanaafuu dhuga dubbachuudhaaf obboleewwan keenya kanaaf illee yoo feekii ta'aa jiraate ergaa of keessaa qaba inni baasawee yoo feekii ta'e ergaadha of keessaa qaba rabbi sinaaf adeemtu isiniin jedha. Garuu waan osoo akkanatti isaa waltumanii mana keessatti dhufanii kan waltuma itti seene argee xiyyaara dhiisee dukaan deemee dhaqaaf jechuudha. Xiyyaara yaabbadhu xiyyaara waan makiinaa yaabbadhu dukumaan dhaqaafi jechuudha. Sana booda gaaffira keenya achirra argina. Garuu ammoo yoo dhugaa ta'e waltumuu dhiisii lafa waltumuu dhiisii mataa ajjirra ta'anii waltumaan dantaarraan qabu jechuudha. Maaliif jennaan waa inni karaa banee
dhuftee mana waltumaa jirti malee osoo inni karaa banuu fi baate namni tokko jedhee isa ilaalu jechuudha. Sigira osoo inni gad dubartoota irraa qaqqabatee namni tokko nateetti dhiyaate hidaffaree mana isaa seenee irratti waliin tuu baazawee karaa inni baneef waan ta'eef isaan irra ilaalamu garuu hundumaaf rabbiin isaan haa qajeelchu. Anaaf isaanillee rabbiin haa qajeelchu isiniin jenna. Ergaa qabdan koomitii jala dhaqaa jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Turtiin hojjeta gootaniif galatooma. Kana gaafayyaa qabdan abdii guutuun isinirraa qaba jechaa kun warra isiniif deebi'eetiin jira. Akkuma viidiyoo duraa irratti isiniif himee jechuudha. Anaa fi Hajjiin akka walitti araaramne isinillee agartanii jirtanii. Araarama keenya kanaafillee waan nu gammaddaniif hedduu akka galatoomman isin ijaa. Wanti anaa fi Hajjiin walitti wal dhabne sanillee sababa michoo Hajjiin viidiyoo waliin dalageessanii jechuudha. Illee saniif hin aare. Akkasitti baatii guutuu biraa badee jechuudha. Anaaf inni walitti araaramnu malee wanti michoo faayoo sun jechuudha. Xiqqoo garaa keessaa wanti nan banne takka jira. Illee wanta kana dirqama beekuun qaba jee har'a wanti uumame tokko jira. Wanti uumame kunillee maalii hojjettanii Hajjiin akkuma tasaa jechuudha. Telefoona isaa guddaa fudhatee xiqqaamoo mana dhiisee kutee Osmaan telefoona isaa tuttuqu raqama michoo harkee raqama michoo ammoo kan hin harkee akkami beeteen jechuun keessan oolamu raqama michoo maqaan qabatee jira. Naanillee akkuma nasiibaatti ho'isii taatee jee telefoona isaa Osmaan olii gad tuttuqu jiru WhatsApp isaa seenee WhatsApp isaa giseen seenu faayuu jee gubbaarra jira jechuudha. Michoon እና suuraalee walii erganii jiranii miseejii amma durallee waliif kataban laaleetiin jira. Miseejiin sunillee hedduullee hamaa miti garuu aannan gammachiisne jechuudha. Sanuma tana juttuutu micoonillee akkuma nasiibaa ta'e shabakaarra jirti. Aanillee maaliif yaadni tokko naa dhufe aanillee maaliif ni si'ami isa fakkaachise maaliif waan hunda hin barree eega garaa kiyya keessa wanti jira. Yaani aartii ammallee irraan baane jeetiin jechuudha. Har'a waan godheen isiniif hima. Micooti barreessee fi kottumee har'aan jeeni isuma fakkaachisee isinillee hayyinaan jettee sun hajumaan itti fakkaate jechuudha. Bas garuu aan hajji miti maaliidha. Viidiyoo kana inshaallah isin booda irratti agartee humna agarree immoo kan maalaaluu ta'a jechuudha. Garuu gizee isin dhuftu jechuudha. Balbala hunda banaa godheeti naamni gabbeetiin balbala hunda banaa godhee lafadheessa gizee isin ol seente olmatti cufadheeti. Dhuguma waliin ciisanii jiran immoo shakkiin kiyya waliin ciisanii jiran immoo waliin ciisne jaalaltii isaan jidduu ni jirti immoo jirtu tana adda baafachuuf hin deema. Olaatti cufee akkasitti waliin ciisanii isaanii kan adda baafachuu deema jechuudha. Hodhumaan isin garuu waliin ciiste wayisi dalaadha wayaanaa dalaadha jechuudha. Anaaf isin waliin dhiisnu dhugaa rabbi hedduu takkaan yaanii jechuudha. Ani gizee naaru ifin beeku waan isi godhu takka isin ajjeessaa takkaan isi ajjeessaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa otoo isin ta'eetii mee maaluma goota. Manuma abbaa qaburratti yoo wal tume maalumata isinitti dhaga'ama. Deebii kana isinuma irratti dhiiseera. Manuma kiyyarratti manuma kan koorratti otoo anumti keessaan bahe malee keessaan duuneeti akkamitti irratti wal lolan innan deebi'aaf hin deebi'u hin beekanii akkamitti mana kiyyarratti wal tuman wal lolani. Otoo isin ta'ee maal gootu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani maal akkan godhu na gorsitume. Ani isaanillee narrabsuu isaanillee jajjabeessuu isaaniifillee harka rukutu anis boruu kiyya waan hin beekneef isin maaluma na gorsitanii mee akkam na gorsitanii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Ani fuuldura kootu waan hin beekneef isaanii waan tokko jechuun hin danda'u. Kana gorsuma keessan eeggadha jechuudha. Meeshuma kiyyarratti waan itti dadhabee yeroo biyya sani jiru. Wallahi akkuma argaa jirtanii ijoollee lamaantu wal waamtee mana hajii keessatti wal'aansa walitti ba'aa jirti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti dhagahama. Wanti nu gulfisiise keessaa meeshaa tokko jala wal tumtanii jetteen isinleeni. Kaajana sile dhiirri qaalee dhuga mataa arti waanallee rimna dhukkana kan dhagaa dhugaa rabbi. Maaliif jettan kaa of shakka sile kam dubbiin jechuun illee inni oolle. Innaa kanaafuu dhuga dubbachuudhaa fi obboleewwan keenya kanaaf illee yoo feekii ta'aa jiraate ergaa of keessaa qaba inni baazawee yoo feekii ta'e ergaadha of keessaa qaba rabbi isinaaf adeemtu isiniin jedha. Garuu waan osoo akkanatti isaa waltumanii mana keessatti dhufanii kan waltuma itti seene argee xiyyaara dhiisee dukaan deemee dhaqaaf jechuudha. Xiyyaara yaabbadhu makiinaa xiyyaara waan makiinaa yaabbadhu dukumaan dhaqaafi jechuudha. Sana booda geera gaafa bira keenya kaa achirra argina. Garuu ammoo yoo dhugaa ta'e waltumuu dhiisii
lafa waltumuuni si mataa jirra ta'anii waltumaan nan taarraan qabu jechuudha. Maaliif jennaan waa inni karaa banee dhuftee mana waltumaa jirti malee osoo inni karaa banuu fi baatee namni tokko jedhee isa ilaalu jechuudha. Sigir osoo inni dubartoota irraa qaqqabatee namni tokko nateetti dhiyaate hidaffaree mana isaa seenee irratti waliintu baazawee karaa inni baneef waan ta'eef irra isaan irra ilaalamu garuu hundumaaf rabbiin isaan haa qajeelchu. Anaaf isaanillee rabbiin haa qajeelchu isiniin jenna. Ergaa qabdan komitii jala dhaqaa jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Turtiin hojjeta gootaniif galatoomaa.